isinitti. Ayyee akkam jirtu asuma jirtu miti. Waa tokkoof nama duwwaa jedhee nama sin eegaa jirtan dhaga'uuf irraa feetan itti sin ceesisa. Oromoo waan hundumaa irratti waan walii gannuuf walitti dhufna miti. Garuu tokkummaa keenya wal dhaga'uun walirraa baruun lafa rakkoon jiru mari'achuun dhibee keenya himuun tokko taanee walitti dhufnee haasawuun nu barbaachisa waan jennuuf walitti dhufu. Anjawaarii waan waliin galle baay'een hin jiru. Garuu ilma Oromoo qabsaa Oromoo dhimma Oromoo furdaa qabu waan ta'eef iddoo kana dhaabannee har'a isaa wajjiniin dhimma Oromoo haasawuuf iddoo kana jiru. Wal baqachuun rakkoon hiikamu hin jiru. Walirraa maquun rakkoon hiikamu hin jiru. Gamaaf gamas dhaabbatanii maqaa walitti baasuun rakkoon Oromoo hiikamu hin jiru. Oromoon kaabaaf kibbaa bahaafyaa wal dhaga'ee barcuma mareetti dhufee rakkina isaa hiikkachuu danda'utu irra jira. Barritti wal baqatan maqaa walitti baasan barra akkasii darbee Oromoon barcuma tokkotti dhufee waliin mari'atee rakkina isaa hiikuu qaba. Inni rakkinni Oromoo Jawaar qofaasaa hiikuu danda'u tokko hin jiru. Inni rakkinni Oromoo Marroon qofaasaa hiikuu danda'u tokko hin jiru. Inni rakkinni Oromoo addi bilisummaa Oromoo qofaasaa hiikuu danda'u tokko hin jiru. Inni rakkinni Oromoo kaafaawwan qofaasaa hiikuu danda'u hin jiru. Inni karaa nagaa jedhus inni karaa qawwee jedhus walitti dhufee wal dhaga'ee sagalee walii dhaga'ee dhimma Oromoo kanarratti tokko ta'ee waliin hin deemu yoo ta'e maraammantoo taphachuu ta'a. Gamaaf gamas dhaabbatanii miila wal sakaanuu ta'a. Kanaaf Oromoo Jawaarii wajjin waliin gallu yoo ta'e iyyuu yeroon itti ta'anii wajjin haasa'anamu. Abiy Ahmed wajjin waliin gallu yoo ta'e iyyuu yeroon ta'anii wajjin haasa'anamu. Namni hundinuu barcuma maleef barcuma haasaa barcuma walta'iinsaatti dhufuuni amma kanammoo qabachuu danda'u. Garee qabachuun ifnee warroota dhimma siyaasaa Oromoo Afrikaa qaban kan harka mirciirree barcuma tokko yoo sabni fide duwwaa. Nahumaddaa jara kana harka isaanii micciiree Marroo harka isaa micciiree Jawaaruun harka isaa micciiree Abaa'oo harka isaa micciiree Kaafaa'oo harka micciiree barcuma maleetti kafiduu danda'u uummata Oromoo qofaadha. Garuu cincinnee karaa nama jala yoo yaade isa kana deeggarree isa kana jibbaa isa kana olkaafnee isa kana lafatti gaddabalaa yoo jenne maraammantoo wal sakaanu dhimmi rakkinni Oromootu baraan hin hiikaminafa. Utuun Jawaarii waan baay'eetu waliin galiniin har'a iddoo kana dhaabbadhee isaaf hamilee ta'aa jira. Wanti wajjin waliin galan hedduutu jira. Garuu ilma Oromoo qabsaa Oromoo saba Oromoo nama dhaabbateedha. Hamman danda'u wajjin haasee wajjin mari'annee rakkina Oromoo hiikuudhaafi banaadha yaadiku. Kanaaf amma eeggataa akka turtan nama baay'ee jaallattan nama baay'ee kabajan haasaasaa eeggataa akka jirtan kitaaba hin gaabuu kan hin barreesse dhugaadhaan isinitti hima hayyuun Oromoo baay'een waggaa 30-40 hojjetanii utuu kitaaba tokko hin barreessin jireenyi isaanii lafarraa darbe. Jawaar yeroo kanatti daddafee ariitiin akkuma yeroo baay'ee jedhu hammam akkan jiraadhu hin beeku. Hammam akkan umuriin na dheerattu hin beeku jedhee dafee kitaaba kana barreessuusaa nuuf har'a barnootaa dhaloota dhufuuf immoo dhaamsa tarsiimoof tooftaa baafatee dhaloonni taanu qabsoo Oromoo kana fuulduratti akka deemsisuuf kitaabni kun hin fayyadu. Kanaaf ammas bitadhaa amma eegaa akka turtan obboleessa kee Jawaariin gara iddoo kanaatti waama hamilee guddaadhaan gara iddoo kanaatti simadhaa. Akkam ooltan? Akkam ooltan? Good to be back home. I'm so nostalgic. So many memories. Kita itu barangkali kan biasa. Kumala mati jahat jahat udah kayak apa sih? Amerika kumala mati kan summer August kesan kan? I think February 2006 di Minneapolis.
Walda dargaggoo jaarurraa kaane takkuma takka osoo jennu osuma wal qarru san booda Oromoo Firistitti seene saniinis uummata keenya wajjin mari'anne miidiyaa OMN dhaabne qilleensa Oromiyaa bilisoomsine san booda ammas waluma qaraa walis gorsaa walis aarsaa qabsoo qeerroo sochoosuudhaan warra taankii baankii qabatee waggoota 50 diriirfatee nu carachuudhaaf deemu mootummaan shimbirroodhaa miti wacaa fi wacaafaadhaan hin buutu irra jiru amma ta'u keessatti wacaa fi wacaafaadhaan afaan gishee jechuudha. Icciitiin keenya maali? Kitaabni gaabbu icciituma kana hin saaxila. Kunis maali? Uummanni keenya uummata haqa qabu. Waan isin irraa dhaladhee fi miti. Uummata qeesaa irratti roorrifame, qeesaa irratti salphifame, qeesaa irratti saamame, qeesaa irratti walqixxummaaf kabajaadhaan jiraachuu barbaadu waan ta'eef dhugaa uummata keenyaa kana qabannee haala qabatamaa uummata keenyaa, haala qabatamaa mooraa diinaa, haala qabatamaa addunyaa qorannee strategic advantage kan nuu qabu hami jechuun qabsootti seenee jiru. Icciitii miti ifumatti ta'e uummata keenya sochoofne tokkummaan gurmeessine tarsiimuudhaan masa qabne rabbis gargaarsifanne bakka yaadne san gahuu dandeenya gaafasirratti jechuudha. Now kitaaba kana keessatti wanni kaayame kutaan gama duraa seenaa dhaloota hiyyaa fakkaatus seenaa dhaloota ilmaan Oromooti. Nuti qabsootti kan seenne kitaaba dubbifneeti miti. Nuti qabsootti kan seenne ololaan kafaafamneeti miti. Waan cunqursaa fi gabrummaa roorrotti jedhamee jechuudha. Dhummuugatti yeroo guddadhutti roorrotti jedhameeti qabsoo keessa guddadhe qabsaa'ota fakkeenya godhadhe tuuffii jibba Oromoo irra ga'u kana saba keenya irra ga'u kana qabsoo akaakayyuu kiyyatutti seenee abbaa kiyyatti dabre ilmaan kiyya dhaaluu qaban jechuudhaan kanin gara qorannoo kanaatti akkan seenu kana taasise dabballeen dhufee manatti waan na barsiise miti. Gabrummaas qabsoo seenisii ittiin dhaladhee jechuudha. Aanaa kee guddaa hedduu qabu gaafa qabsoo keessa. Teetichi baay'ateef kurreen buqqisuun hojjechaa turan miti. Miliyoon 50 ta'aniiti warra shaniitiin dhiitaman waggaa 50 deemanii bakka tokko hin geenye. I was sick and fed up of that and I wanted to change it. Gaafasis beekumsaan rabbi naa kennee fi kan hin barnootaan gabbifadhe kan hin gorsa keessaniitiin bal'ifadhe isin abdadhee uummata kana abdadhee itti deeme takkaan hanqaan ibsine takka anillee wayin takka isin qaanesseere hidhaa'e isin loluu danda'a isin mormuu danda'a na mormuu dandeessa
isin aarsuu hin danda'an na aarsuu dandeessan takka garuu isin kasaarsee beeku wallaahi isin kasaarsee beeku namni dhugaa yaada tokko kan isin itti dhufu hirribaa ka'ee ittiin dhufu kaamerikaana keessaa qabadhee dhufu qoradhee itti yaadee hayyootaan mari'adhee manguddoo irraa gorsa fudhadhee eega bilcheessine booda jedhu mormii falmii yaada gorsa keessatti baddee hojiitti seenaa jechuudha. Citiin kitaaba kana keessa waan biraatiin miti. Maaf kitaaba kana barreesse tokko uummanni kun uummata aadaa seenaa boonsaa qabu garuu ooraal soosaayitii waan ta'eef barreeffachuu isaa gaariidha. Baabashaa ta'urraa kaasee warri as keessa jirtan gameeyyiin qabsoo kana seenaan ta'e osoo barreeffamte kitaaba kanaa shanii golbaati. Isin faarsuu fi muka dhugaadha. Baadiyyaarraa kaanee dhiitamaa, dhiibamaa, qabsoo seenne, dhiibamne, Somaalee seenne, bishaan san qaxxaamurre, Yamaniin goone, Saawudiin goone, Xaaliyaaniin goone, Kaanadaa dhufne, Ameerikaa dhufne. Isaan loomu joorni. Seenaan mataa keessanii seenaa uummata Oromoodhaati. Seenaa nama qaanisuullee miti seenaa qabsoodhaati. Seenaa. Kanaaf kan hin barreesse namni keenya akka barreessu. Lammataa wanni baroota 2013 hanga 2018 hojjetame seenaa addunyaattu waan galmaa'uu qabu waan beekamu qabu. Bakka dhugaan qorannoon qabsoo wal ta'anii injifannoo itti agarsiisanidha jechuudha. Kanammoo ka Oromoodhaaf fedhii hin qabne ka Oromoo mataa keessa waqaree hamilee isaa cabsu fedhu akka Oromoon hin daggatu barbaada. Akkuma agartan beekayaan hin ga'e akkas bilisummaa dhugaa Kegamatan mirgisaa kabajamu, Oromoon akka Oromootti mirgi abbaa biyyummaa isaa kabajamu, sabaaf sablamni wajjin wal qabee hin jiraatu guutuutti hin galmoofne akka ga'e. Haa ta'u immoo sirna abbaa lafaa jala hin jiru. Sirna abbaa lafaa kan namaaf laftinis namaaf lafti Oromootti qabeenya alagaa taasisan jala jiru jechuudha. Hoggaa shantama keessatti suutaa soo deemne hoggaa deemnee hoggaa tattaranne kufnee lafatti dhabne daaraa dhaqqabnee kaanee hoggaa shantama keessatti jijjiirama gurguddaa dhafne jechuudha. Kun ittiin boonuu qabu. Abboota keenya irraa kaasee, afran qolloo irraa kaasee, sochii baalee irraa kaasee, sochii lixa Oromiyaa irraa kaasee, sochii machaa Oromiyaa irraa kaasee. Hanga qabsoo qeerrootti wanti keessa barra wallaahi ittillee mul'oine qabsoo saboota addunyaa hundatti hanga takka ta'ee hanga takka hojii waan jiru. Gufachuun dhiirummaa gufatanii lafatti hafuudhaatu harummaa. Oggoonni nyaan dabre kun rakkisaa ture. Ulfaata Barko sekolah jatuh motor rahang ke kuda kumala makul sedih di kapsong gen goda tu deh sering kita kita alagar itu. Kumala makul sedih rahang kasih kapsong goda maju sering kita bitu jalan kita tertiya tu. Kata kapsong lama lu tu damu tofta jiru gak? Tersibo jiru gak? Kayu jiru gak? Kayu Oromo erga bagi rumah saya kebencian juga.
eenyummaa isaatiin boonee kabajamee qabeenya isaa irratti dalagatee eenyummaa keessa bahu samicha irra dhaabbachuu kan ammoo walitti qindeessuudhaaf mootummaa inni filateen seera hikmateen Oromiyaa ofiif bulchu Itoophiyaa immoo sabaaf sablammoota wajjin bulu. Kana galmaan ga'uudhaaf amni guddaan yoo xiqqaate tuussarra ta'u deemamee jira. Kaafe bakkaan ga'uudhaaf amma immoo haara gaafattanii hoggasatti. Right? Biyyaa dheeytan, maatis gaafattan, qamaatan, bashannantanii amma qabattoo jabeeffachuun ammaa jechuudha. We are going to finish the journey. Let's go. We have the strategy. We have the plan. We are prepared. We have built our gas. We are going to finish this journey. Now, kaleessa gaafa dardara tiyooriidhaan baranne Itoophiyaa fi Oromiyaa fagoo dharra laallu hojjannee jiru. Arrabnu gaafaarrii qabu. Gaafa Itoophiyaa dhaynee harkaan qaqqabannee hidhamnee macarooshii keessaa agarree sirriitti hubannutti. Gaafa sirna beeksisa bittaa alagaa irraa buufnee jallatus, doofatus, hatus, badaa ta'us keenya keessa dhaqetti. Hojiin akka kaleessaa hin ulfaatu. Filannoo sadii qaba warri jallaan gaangoo irra keenye hoggaa siree irra keenyu siree jedhamu dhiitu. Gabrummaa ormi akaaree keessa dhiite of jalaa baafnee siree irra baafne siree irraa nu gafficha siree irraa gadi bu'ee mana oromoo jiru. Baanki alagaa irraa fuunee harka isaa keenyaan biroonni bitee qabatee keessatti mana hiyyeessaa gubu carraa sadii qaba. Yoo rabbiin barsiisee qalbii horatee karaa deebi'u. Natti hin fakkaatu isin du'aa itti godha. Kalammataa warri marsee taa'u kan isa waliin ol baafne fala itti godhee wajjin kufuu manna hin bararu. Sadaffaa walitti hataayamanii jastibiinii keessatti kufuudha jechuudha. Kuni dhaadannoo miti. This is not a slogan. This is a plan. This is a strategy. This is a plan. I'm not bluffing. Sabni kun sabalaafaa miti. Yeroo callisu sodaatee ni rafu. Himmuu ni riqa malee. Hoggaa lama sadiif reebnee qabu hin rafne dalagaa ture jechuudha. Hojii hojjechaa ture jechuudha. Ama keenya madaa'e waan danda'an. Jaarmaa keenya bitaa mirgaan rukutamee lallaafatee deemnee jaarrame. Haala qabatamaa mata keenya biyya keenya naannoo keenya addunyaa qorannee tarsiimoo saniin walgitu baasuu irratti fuulleffannee jiru. Sanamma xumurree hojii seennee jirre. Hojii kanas isin dammaqsuudhaan diina rifachiisuudhaan eegallee jiru. Itti milkoo deemu. Marsaa itti aanu wal gorfachuu, wal qajeelfachuu, tarsiimoo lafa keenya irratti mari'achuu, bilcheeffachuutti deemna. Marsaa sadaffaatti hojii galmaan ga'uutti deemna. Dhokka. Sirni amma jirtu hedduu nama cinqitu. Itti dhiisanuu ni kufti. Our concern fuulleffannaan keenya is about post-Abiy Ethiopia. It's about post-Abiy Oromia. We are not going to repeat some mistakes. Dongoroota bifa adda addaatiin hojjetame irra hin deebi'u. Akka irra hin deebinetti sirriitti qorannee jirra, itti qophoonee jirra. Nu dhaggeeffadha. Bakka isin hin galin nu gaafadha. Bakka kanarraa maayidhe seetan nu gorfadha.
Kaitti akkatti rabbitti nu kadhadhaa. Waliin jirra. Gara fuulduratti deemnaa. Ni milkooyinaa. Nagaan na godha.